Furaat keessaa si fuudhee si deemte tamam ani duniyaa. Siyaarate isin siyaaranaan gaa fuula kaameraa duratti isin sanna fiditi wal faamnaa biisin tamam hiree Ameerikaa isin tateemsa yoo akkana ciree waraqaa sana baasitti isin cukkaale koo. Jechaa kun ogaa foosii hateenya ijji keessa buutee jirti. Salaamtaa gaafadhu daawwattoota keenya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkami nagaa fayyaadhaa isiniin jechaa jirtu. Ilmaan Oromoo kan keessaatii fi kan alaatis bakkuma jirtanitti salaamtaan teenya toonna irraan kaatee bararaa qilleensa irraan isin biraa geessuun isiniin jaa. Arraan tana gaa alhamdulillah iftuun chinee gartee rakkoo meeqa waa irratti uumamee jechuudha rakkoo meeqa dhufte edda kasi furmaanni isii arkeetii hedduu takka gammade gammachuutu natti dhagahama jechuudha arraan tana yeroon gartee duniyaan akkasitti loltee Abraahim dabbala irraa baastee wallahi rabbi zajaa isii haa kafalu mijootana maashaallah irraa jeetiin jira zajaa Allah khayr rabbiin zajaa isii haa kafaluu fi maaliif isiin yaada hedduu takka namni hundi dadhabee gartee gaa rabbiin dandeessisee maashaallah akkasitti irra aantee jechuudha Abraahim irra haala loltee gartee balaa baastee haala gartee bultiin isaanii kun walitti deebitu hedduu takka yaaddee gartee haala bareedaa kana waan fiddeef asirratti hedduu takkaan si galatoomfadha bireetii qaalii kabajamin siin ja'a hedduu takkaan si yaadda hedduu takkaan si kabaja gammachuu takkaatu na dhagamee jechuu gizeen fiidiyoo keessan arge jiraadhu hamma bulteerra buliin siin ja'a bireetitiyya. Akkasuma iftuu waa'ee tanatti ga'anii gammade maaliif amma duraas nuti gartee waan yeroo hedduu Faaxumaa fi Abraahimitti waywaachaa jiru eda rabbiin na agarsiisee jechuudha dalagaayisi anis maaliif amma duraas tanumaan hawwaa jira amma duraas tanumaan barbaadaa jira yeroo hedduu waan isin hedduu isaanii dubbachaa ooleef isinis gaati qomataa jabaatanii amma kasi furmaanni isaa dhufee jechuudha waan tana barbaaduufu hedduu takka hayaada bareedaa hedduu takka bareedaa maaliif ani bultii isaanii isaan walitti deebi'uun isaanii hedduu takkaan gammada isaan manni isaanii walitti deebi'anii iftuun teenyaa saagalatoom harka naman darbitu duraanis isin karaarra jirti haalli kun dhufuun hedduu takka na gammachiisan siin jaayiftu atillee hedduu takka gartee galatoomin siin jaa harkaan darbine daldara keenyaati akkasumatti illee hamma gartee mana galanii waan isaan hedduu jira hunda gartee hedduudhaaf innee nagee isaanii gammachuu isaanii hunda hordoftoota keenya walumaan agarraan isiniin ja'a yaada tokkoon qaban waan dhaamsadhu hordoftoota fi kabajamtoota keenya isinilleen hedduu takka galatooma hamma gartee amma jiraatanirra irraa ol turaan isiniin ja'a maaliif namoota gartee badii hojjechuu jirus namoota warreen badii qabus warreen tola dalagees gartee badii warra hojjetee sirraa dhaabbaddaa bakka tanarraa jettanii hedduu takka jabaattanii gartee karaarra deebisuun hedduu takka nurra isiniitu irra dadhabaa jira yaadaan jechuudha nu gargaaruu ta'e keessaniin hedduu takkaan isin galatoomfadha hedduu takka kabajamaan isiniin jaa akkasumatti illee warreen harka bobbaasaa jirullee sababa keessaniin hedduu takka booda deebi'anii gartee hedduu takka irraa dhaabbatanii jiran badiirraa illee gamanumaanuu isinillee hedduu takka galatooma hedduu takka galatana biraa qabdan akka kayyattee aantu. Akkasi gaaftu mee waa'ee kanarratti ati obboleettii maaltu si dhagahame? Waa'ee kanarratti alhamdulillah rabbil alaamiin fooziyaa teenya fayyuudhaaf takkanaatiin siin jedha hawwattootaa fi gamtoota keenya maxxashoo wayyoottee jirti morma gaati deebisnee jirraa kamalleessi inshaallah karaa fayyaa deemu jirti karaa fayyaa jirti jechaa jira doktorri rabbi fayyaa si walitti haa dhaabuuf jecha aswaan waan faaxee dhaamu jira faaxee xiqqoo fi faaxee guddoo akka kaleessa cafeexan foozii hin jirtu arra wayyootan waan silaa irra cafeexaniifis nuti yaada muraada keenya guuttanne isin mee arra akkam taatan mee eessa dheexan mee goda kamtu isin fuudh ogguu iftuu fi Abraahim waliif fayyan mee faaxeen eesseef geessiti mee faaxee xiqqoo faaxeen guddoon eesseef geessanii seenaa wudoo eesseef geessa mee eesseef geessan sanumaafuu nama lama khawallo jidduu khayri yaadan malee hamtuu yaadan tamam aywa sharri dutti naasawan silaa arra akka asaanti wudii fi birraa orootii fi faraan yidduu rakkamu jiran kana silaa rakkoo haqaratti rakkatanii akkana lolanii turanii tunuun dhuftuu wareegamee nama meeqa amma silaa foozaa guyyaa san rabbumaa baase malee akka isaaniitiin ajjeesanii kaanii caccabsanii kaanii itti aansanii dachaasillee akkasuma godhanii takkanaati ummata kana gartammoo jirummaa isaanii amma kalee faate ol baatee akkana waywaatti bar waan meettu wallaaltee obboleessu naasuun obboleessu kamacha galta kanaas naafinoo meeqooli diina gooteetiini naafinoo meeqooli diina gooteetini galaa galteeyi bas galuu namaa rakkoon qabattee waa hedduu haasee daawwatan viidiyoo sirreessinii keenya laakiin asuma namni galtoonfadhu
أنا مالي بكرة تاني كني سيجله بكرة تاني كني جالسة قام خي خناو إفترون أمانتو إفدوبا مال إفدوبا خناو أمانتو وان إفترون تاني خفنا موتشون رجل تناو ماليف وان الدوبا خن وان رجلان بينه هن أمانو وان الدوبا خنو جراو سنيفو مربا خنا خديمة أصلا نديسة ديمة ندلو كتيجافو ده سنيلة ديسة دفع ما بنا ديبو ديما إيرو ماس ما نرافو لنا ديبو ديما سمو ديجان olqabeetiin qaqqabu jira siigale olqabeetiin qaqqabu jira saniifu rabbiin hamtu narraa qabu yoo inni kaslaashara na godhuudhaaf kana deebuu deemu ta'es naaf isaa maddaan nu haa qabu yoo immoo ka khayrii na deebuu deemu jaartiitii jaaniin jabeeffadhaa dheelmaa kiyyaatii ji'ee karaa nagiyaatiin nageef eegaree ka fuulduraatiif na deebuu deemus keessaa rabbii isa beekaa hamtuu deemee keessaa rabbii isa beekaa tanumaafuu daawwattootaa fi kamusa keenya rabshaa akka bakka lubbuun namaa lubbuma fooziyaa cabsoo irratti rabshaa hundi siira dhaabbate maaliif duniyaan namni arra kalee dubbis lawaa'ee dhimma jaarsaa fi jaartii yemen keessaa deemaa jira anarra gochi takkitti waan raawwatamte gartanii jirtanii lammaffaa irratti tumisa ilmi namaa waltumuudhaan fooziyaas lubbuu cabee obboleeyyan kiyya kana hedduun dubbii tana fixoo ittoo dubbii tana akka isii laaffisa duniyaan dubbattee cinaa takkaraa dubbattee jirti cinaa takkaraa dubbattee jirti cimaanuu haadha osaamaa haadha jaalataa haadha hilwa galatoomiin jaanii asmaanuu daawwattoota fooziyaa aara yoona qabaattan aafoo inaalillaahi dhiifama isin godheetiin jira warreen arrabsatanis dhiifama isin godhee warreen nafaarsanillee dabaleetiin isin jaaladha maaliif bagana arrabsatan oromooteessanii anis isin saba kiyya na arrabsitanuu nafaarsitanu qubee fi kananii ajaawaa yanii firaa muranii ni darbanii yoo darbite sirraa fakkota fooni fi kanoo bakka takka yoo tortoreettee firaa gizee murte walumaan murte saniifuu nuti walumaan tollaa lammiiti jedhan isiniin jaadhe isiniin jaaladha lubbuuti jitanarraan isin fadhe jamirgaa jibitaati oromooti je hundinuu tanaafuu daawwattootaa fi kamuta keenya warreen aarii nu qabdan aarii lafarraa lafa kaayaadha. Dhiifama jennaani kutte ganamni aarii. Yoo natti aartan hedduu jira warreen an fiidiyoon deeggarta isin marate warratti aanamne hedduu natti aare hedduu jira. Isaanii miti nutu rifannee maal dalagu jirti. Ammoo wallaahi foozeeree bugzee duratti olseene akkuma deeggarta gartee kalee fiidiyoon mayirratti faraanii fi biraan naan jan akkas naan jette. Ati ni maraattee naan jette ni maraattee naan jette. Isii ta'uu amanu dhabe gizee namni. Maraatu miti. Jaalala Oromoon tun nama jaalattu onlaayina kana gubbaan laalu. Arra silaa ana ta'ees Ibrahim Abdallaa Najjee seeyis. Ana tana yoo dhugaa saniin jaalatan. Aniin tun du'ee qabriyoon seenes onnee isaanii keessa numaan jiraadha. Taati silaa biraankiin nu gootee jechuudha. Maaliif? Fiidiyoo san silaa maroo kaane. Nu hundarra biraanki gootee ajaa'iba natti taatee. Fiidiyoo san silaa maroo maaliif? Ilaa hanqa komantiin hanqatti dhaabbattutti ilaa hanqa fiidiyoon san laalamtee Oromoo hunda bira geessee bar nama hunda bira hin geenye nama hanqa muraasaan laalamee nama hunda bira hin geenye. An silaa akkoo Oromoon hundi addunyaa tanaa jirtu hundi ilaalanii yaada fiidiyoo sanirra kan laaleeti harka dhibbarraa yoo harki yoo fedhe maaliifi harka dhibbarraa maal namni diidamuu yoo fedhe jaala hilwaa qabaatanii jibbannataa jiru rubbeen qaban. Maaliif an Oromoo guutuffataneetiin raasee dhadhabaammoo aanan baanii isaan laalee gochisan dubbadde ajaa'ibaa miti Oromoo diidanaan fatanee fatanaa laakiin na biratti hin qubne fatanaa baanii jiran. Laakiin fatanaa baanii jiran balaa irraa baastanii hedduu takka galatoo ma'an isinirraan haadhe. Najjaanee jirra fatanaa hunda baanii jira rabbi akkana laal maaliif sabi jechuun lammii jechuun Oromummaa jechuun akkana hogguu wanni takka nama dhuftee bakka takka dafanii lafaa ka'u. Lafaa ka'anii waan takka lafaa ka'an Oromoon saniifuu. Takkanaatii daawwattootaa fi kamoota keenya alhamdulillah rabbil aalamiin du'aa keenyaa loluudhaaf hedduu takkaan isinitti gammachuu waan takkaan irratti arginu irratti arga gammachuu daawwattoota keenya takkanaatii baganaa loltan baganaa arrabsatan ganaallee naaf jiraadha fatanaan teessan raayitii diimaatti isin jeetiin jira raayitii hunda daawwattoota keenya saniifuu isiniin jaaladhaa isiniin jeetiin jira. Takkanaatii gaa asmaanuu fooziyaan teenya wayyooytee jirti alhamdulillah rabbil aalamiin warreen kaleessa isitti harka laattanii fi dhaamsa dhaamuu deema. Faaxee xiqqoo faaxee guddoo ol baatanii ol utaaltanii gad utaaltanii iftuu fi Ibraahim haala walitti deebi'aarra jiranii walitti deebi'anii tamaam. Anis haraaraan iftuu hojii barbaada haraaraan obboleessa kiyyaa hojii fadha haraaraan jaartii obboleessa kiyyaa hojii fadha yoo kayattu taate. Gurra jana yaatu faate. Yaa kun dirqama taabar. Laa dirqama miti. An
تفوزيات شافيتين نفرديله فوزي بل انت اكاين تسغون درم فوزي غوته بر مرمج ابستيت انت تسون باتم مي قدر يتنافتني بين داوتاتهم بين ملي هنقيسين باتي فدو نافتي بيخ طيب اما وان سين باتتي دليدي في الدسن الرامنه قلتي دلغا رامنه تاوجتني خفلتا وان سيت ولا انت سنغافني خفلتا على وسالا ولني ديبنا اروما ولني قمنا ابلما ولني قمنا داوتو وانت كتاي سنجل قالون قم غيا فات اسباته افت وجه انا برباديته خرانا غنيا خدبتو تاته اما البي فيديو فردي ورينا فيديتنا ما لي فيديو يسين كلام مرتين اركات فيديو يسين كلام مرتين اركاتي فوزي بركه فيديو مرون قبجي عرف يغا من خيا دفيتو تمام دبي عرف يمي الرئيسين فوزي رتو يتم مرمج ابتهم مرميچون برصفاتا متيبك غما جيجرا مالي والله سنتي مالك قشت كيسين غاف النبر مالك ان قرغني نتي بها قشك من بمي قمي رغنينا في بران قبقبا تمام الر بران لكن حاجه وي تكقبني تيسو وي تكچكوته ايوه ناو جين له خوتنا تيسو تكقبنا اكو هافون تو جيتي خوته جيمتا هند اي اورمو يوم كيسا كوتونو تيسو كو اورمو تكقبني اتشكوته براني سنيفو داوتو تخينا لكن فاتي كوما دبميقا نتي ورقر كاقمنا تتفاتي اخم مچو اخم جيسني فوزيه ورقر كاقمنا تخنينا دبتا كاتو مان بن كشافا مرمت خاف وان مرما خبني متى وهند رغاسي وجاسنتي ما لقى سنقبت دفت تانان اورم ما في وبلم ما نسيدو نجتي قبينيا نتي سغنينه في مسلوفه يسي خسرا غنا غزي فيتله دلغا بايتنا راو غجامه قيغيسي لفتاو جرتو الى انق ويويتو يونتي وان اسين في ربابتي نتي سرانفوني ان سرانفوني فاتي ان مامتي كانت تيم فنيان كيسا لفس قوتي سرافوتا duraan beetee hordoftoota fi kabajamtoota keenya gaa yeroo gartee harki bobbahee harki dhufe kana wal dhaadachuu turre jechuudha. Wal dhaadachuu turre maaliif birraalleen iftuuleen akkasumatti yoo nan irraan kafallee jaaneeti hedduu takka gartee farahan wajjin dhaadachuu turre. Dhaadannoo san hunda amma maaltu hambise Abraahim gartee duniyaan jechuu karaa nageenyaatiin buustee gartee araarama iftuu fi Abraahim iddoo rabbu irratti namoonni gartee walirra bobba'uu deemu san hundi gama michoo tanaatiin nama meeqaatu daawale. Anjaarsa fayyaa haa ta'u ana waan foozeetti baasne tana ana kisii warjuun argan fiidiyoon isii martu hin jirre malee an bakka mootummaa hundaan deemu jira bakka tooraqaa tana hunda chaabbaatti dhooyte mustashfaarraa fiddee manaaqimarraa قسمي جايستي قسمي راها قرارا غندا وهند دوته مالكن كلام باسن مخنا وجين كسي ديما يته ورقه باس جرافن كهنا وسنه قفوت دوم تخنا داوتوتا نغي غاري فسنه نغينيا فسنه مالك انا غافنه فسنه سنتين فكاتنا جارسخيا ساتو يوم غلچه اكنتي نبركساتي في سوام فوزيتي والله كترا فودس دمواخيا دومته فوزيا ايوه عما ربنا قرا خربنا اما دغاي سي في نما اتي هدو تكارتي دوغن هندنو يدو تكعري سنچو فراهو مالتو فردي سي في ابراهيم ولن نجيتو اما تفتو تتاوني تي في تا فاطمه تي في غرتي تمام ميتلن دي بيت انجرمالي فاطمه تكويچون الرادي بيت انجرمالي جنان ادا اركيت انجري سان له فيديو يسامرن وبلين كينيا ولاله خانو حجني ديفما خانو هند خانو غودس ابراهيمي جاني سان له ويواتو جراني يو خايسان غرتي بدي تنرا دي بياني باز ما حرمني تو جاني جولين جلا حرم يغلتي فيديو دنگد مررتي الله يديهم من جن إنسان اللي ربشات تجرن كان رح ربي هاك بني سجيتين دعاء وده بدعاءين تيجي ربي ينرك قبل يجري أكسون ميت مجوس إنه يدو فده رب في ده شودا ربي كبنا تبوس مالف دعاء ولي يقولوا واحد دمر تو برباتي سمالف نتوب بلي ربي تي إنما وامك أولين كابو مشاكل له نور راهم برباتي سو عن هدو عملن تيجي نجبته شودا وايا خنا رتي سنيفو أنا كبنتي بوتون بربادة نو يدو تسته سي في إبراهيم يدو تسته أنا قلبي تي سنة ربي نكلمت تنا بس في ده شو نيفو أما قلتي عن فاطمة اللي مالين داما في أسمرت سي في فهم ماملة بيتني جرتن إسن لين دي بيتني جرتن بديت إسن بيتني أكما قلتي أفتون جت خنتي لقى نمني والله لنجرو نمني ولله لنجرو نمني عندورانو إسن مالين جا يو والله تنلي والقصدا
jechaanis wal qusaddaa jee amma durallee dubbadheetiin jira saniifuu aartan isinillee daangaa dabartan eega daangaa dabartaniifoo rabbii waan tana karaa qabbanaatiin nurraa fixuuf micoota nu iddoo fide karaa qabbanaatiin dhumuuf deemte obboleeyyan kiyya qaqqaalee hedduuta kan isin kabaje hedduuta kan isin jaaladha waan hojjetame kana hunda irra deebitanii gartee namoota badii isaanii beekee gartee dhiifame iftuus tahee anaas tahee gartee hordoftoota keenyaas tahee dhiifama kadhattanii jirtan dhiifama godhaafin isin jaa obboleeyyan kiyya amma odoon ta'een isaanillee namanni dhufan karaa isaan beekaniin jechuudha. Maaliif dirqama waan nuti baafne kana akkatti yatta kanatti gartee lafa haayaa yattanii gartee ijatti babaastee gaa isaan sodaachisuu odoon ta'in obboleeyyan keenya dhufanii gartee karaa nagayaassaniin waan dandiyan kafalanii waan dandiyanis fidanii akkasi dhiifamennaan iftu waan arraga akka irra dabarruufiin si kaafadha habiibtitiyya maaliif waan dhufe takka kutte dhugaadha isaan waan xiqqoon hojjenne waan hedduu takka badii hojjetan ammati bakka tanatti maal jetta ani khalaas irraa dhaabbadhu isaanuu ni beekan badii isaanii qabima waan takka akkanumatti irra kutiif siin jenneen waan hojjetan tan eega beekaniifu dhufanii dhiifama jaanii gartee badii isaanii fidatanii dhufnaan manguddoo fidatanii dhufnaan akka harkan darbineen siin jedhu waa'uma isaan fidansa wajjin takabballee hordoftoota keenya duratti akkasi badii isaaniitis agarsiifne walitti gartee araaramu hedduu takka bareedaadha. Xumura viidiyoo irratti wanni ani dhaamu araarri nuti faaxee fi faaxee xiqqoo faaxee guddoo maammadi halas. Maammee jiinkaras maammee tuub irraa hojjeesi. Kabajaadhaan. Dhuftanii intartana morma cabsitanii manguddoo takka ta'e Oromoo ergitanii deemaa laalaa hin jenneeni. Aboo baran nuti bar faaxee yoo dhooyne bar foozee yoo faaxee ni ergite an faaxee badhisa dhimma ilmooti jaati fin xilaqe. Laakiin bar faaxee akka ittiin dhageenye faaxee bar akka hin mana kiyya fidde gugubbaa dhaabbattee dhiisa. Kana hundaatiitu miira haara suuqannee sabaas nagalchee daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenya saniifuu nutti naayoo nutti aartanii dhiifame isin jecha. Ayyaaddaa fi muraanni kiyyaas faaxee waan an foozii baase fooziyaaf deebistee dalagaa foozii irraa buuste hunda maallaqa kana kannatee fi oromummaa yoo qabaannaa dhuftee salaam aleikum wa aleikum salaam jira jechuudha. Laakiin yaada keenya kana wanni an jee kun ni taamoon ta'u iftu isaanii walitti oromoodha maaliif waan akka harraa fuudhu barbaadanii iftu lakki dubbii tana baga dubbatteen ta'eetu haadha ilmaanitti qabeenya baastee jaarsi bakka fagoo irraa jira jettee maaliif dubbatta warreen wayinan dubbadheef yoo badii ta'e dhiifama irra deebiitiin isin jaa komantii jala barreessa warreen ammoo tolcha goote jaarsi biran jiru ilmaan guddifatti miskiintittiini warreen jettanis yaada keessan laaltaniitu osoo qofaa miti viidiyoo jalqaba raayilaan qaxumuraan laalaa komantii godha. Laayikii godhaan inshaAllah akka gartee nama hunda bira geessu laayikii godhaan isin jaa. Saniifuu daawwattoota fi kamoota keenya hanqa gaa inshaAllah viidiyoo fayyaa viidiyoo riskii viidiyoo milkii viidiyoo khayrii تغيّر وزيادة قوانين إن شاء الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.